akkam jirtu jaalatamuuf kabajamtoonni ilmaan Oromoo kuni kan isinii dhiyaachaa jiru Walabummaa miidiyaa neetwork irraa qophii addaa dhimma aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjechaan raawwatameerraa obboleettiin keenya yookaan immoo aartist amartii Hayileyesuus yookaan immoo Mestawuti Hayileyesuus dhimma Haacaaluu Hundeessaa irratti akka nama aartistii tokkootti yookaan aartistii Oromoo takkaatti akka waa'ee isii nama biraa wareegamee tokkotti waan itti dhaga'amee fi gadda qabdu uummata Oromoof ibsuudhaaf waan affeerreef baga nagaan dhufte adde Mestawuti. Akkas baga nagaan eegde walabummaa carraa kana naa kennitee gadda koo uummata Oromootti ibsachuu koo fi akka carraa naa kennitee dhugaa baay'een si galateeffadha galatoomni. Atis baga waamicha keenya dhageessee nu kabajjee dhuftee galatoomsiin jenna. Meegaa waa'ee dhimma aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti maaltu sitti dhaga'amee hin amante moo hin amanne waan kana akkamitti ilaaltime? Ani waa'ee Haacaaluu Hundeessaa du'asaa ani amaneen fudhanne amma ammaatti. Ana miti mucaan koo daa'imni waggaa 7 maal jette Haacaaluun hin du'e jechuu yeroo dhageessu jedhani mucittiin ani riba keessan jira bishaan natti naqaatii na kaasaa malee Haacaaluun hin du'e jette. Daa'ima waggaa 7 kan abjuu ta'e anaaf immoo akkam ta'are. Walabummaa du'aa Haacaaluu Hundeessaa ani sammuu koo dhuguma du'eera dheen fudhanne amma ammaatti anumtu nammeeqa biyyattis nammeeqa bilbilee gaafadheera. Oromoo Afrikaa keessa jiraatanii baay'ee bilbileera as Awurooppaa keessas bilbileera baay'ee biyya fagoorra jiraatanittis bilbilee gaafadheera. Dhuguma Haacaaluu Hundeessaatu du'ee jedhanii gaafadhe maaliif ofan shakki tarina dhukkubeera laata. Haacaaluun hin duune anatu dhukkubsachaa jira jedhee namoota baay'een gaafadhe. Namoonni baay'ee deebiin isaanii tokkuma ta'ee amma ammaatti anatu dhukkubsachaa jira malee Haacaaluun hin duune sammuu koo keessatti fudhachuu hin dandeenye bakka walabummaa fudhadhus hin duunes Haacaaluun. Galatoomi meegaa wanti kun akkuma beekamu artistii Oromoo irratti kan jalqabaas miti hamma Oromiyaan yookaan immoo ilmaan Oromoo biyya mataa isaanii dhaabbatanitti kan dhumaatis jennee yaadnu. Mee muuxannoo artistoonni kanaan dura wareegama akkasii kafalan irraa kaasee waan kana akkamitti ilaalta dhugaan namni yakka suukanneessaa namarratti raawwatu biyyattii sana keessatti guyyaa tokko mana murtii dhaabbatee hin beeku. Abbaan ajjeeses abaluutu ajjeese jedhamee ifatti wanni labsamu hin jiru. Kanarraa maaltu sitti dhaga'ama yookaan immoo maal argaa jirtame maal hubannoo maalii qabda waan kanarratti? Ilaali walabummaa artistiin Oromoo keessattuu weellistoonni Oromoo ajjeefamuun har'a qofaa miti. Bara duraatii kaasee eebbisaa addunyaa du'ee yeroo sana miidiyaan akka kanaas hin jiru. Walumatti qabachuudhaan darbe. Dabalataa immoo siiqiitii mucaa macaaftuu lamaatti sirbu Yoosef abbaasaa Yoosef Gammachuu. Yoosef Gammachuun hin du'e hansaa immoo dimshaashumayyuu eenyutu ajjeese iyyuu hin jedhamne mucaan kun gatameetu iyyuu argame. Seerri hordofees maalirraa du'e mucaan kun maalirraa kan ka'e akkas ta'e kan jedhes hin jiru. Achi ittaane immoo ittuma aanee dhufee Usmaayyoo Musaanis akkasitti mana hidhaa tureetu waan baay'ee ta'ee dararaan meeqarra ga'ee gadi ba'eetu. Maaliin akka du'ellee tun beekame. Usmaayyoo Musaa du'umti isaayyuu waan dubbatame natti hin fakkaatu. Yeroon isaa dheeraa waan ta'eef akkas baay'eetti hin hordofne. Ittaan siitii ammas barreen gaddaamoo barachaan mucaa tokko daadhii kan jedhamu ajjeefame. Maallaqni guddaan Finfinnee keessatti hin kaffalamne baadiyyaatti sii kaffalame jedhanii mucaa fuudhanii deemanii. Ani beektu akka feesbuukii irratti argee akkas intarneetii irratti argee mucaan sun ajjeefame takkuma intarneetiinis takkuma hooy jedhee achumaan duuti mucaa kanaa bishaan itti dhangala'ee hafee Haacaalummoo dhufeetummaa Haacaaluun du'e jedhama. Sammuu maaltu nama fudhata gaa? Haacaaluun ajjeefame sammuu maaltu nama fudhata? Ani gamoo koodhaan sammuun koo naaf fudhatuusi Haacaaluun du'eera jedhee kan ani dhugaa dubbachuufi. Ani beeku walabummaa dhugaa waaqayyo ani sammuun koo fudhachuu didee Haacaaluunis du'e jedhamee achi buleetu awwaashisaa asittaa ta'u asittaa ta'uu daganaa mucaan duuti isaayyuu ajjeefamee ka'ame maaltu ajjeese akkamitti du'ee reeffi isaa qoratameeraawoo qorannoon isaa kanadha namni balaa tokkoon namni du'e balaa konkolaataan yeroo duutu namni tokkollee yeroo du'u hospitaala hin deemaa reeffi isaan qoratamaa. Miidhaan kana isaa turkutameetu kuno akkasitti du'e namni keessa reeffa keessan fudhadhaa jedhama.
Ana caaluu garuu ani fagaadhus Oromoon bira jiru kana waan dhageessu natti hin fakkaatu. Itti darbee immoo asitti awwaalamu haa ta'u amma Haacaaluun haa ta'u iddoo dhalateettis awwaalameera. Ani hin beeku. Baay'ee natti dhaga'ame Walabummaa baay'ee kana akkas jedhee dubbachuu ani hin dandeenye baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee natti fudhachuu hin dadhabe. Galatoomi mee artiistota hedduu maqaa kaastee jirta. Artiistota kana keessa warra akka Usmaayoo Muusaa faa, Yoseef Gammachuu faa, warra akka Daadhii Galaan faa kaastee jirta. Isaan duras immoo warri akka Mustafaa Harawwee faa hin jiru. Namoota kana keessa warra akka Eebbisaa Addunyaas kaastee jirta. Amma har'aatti gaaffiin Oromoo yeroo baay'ee namni biyya sana keessatti lammii ta'ee hanga jirutti yookaan immoo isaan Oromoon lammii biyya kanaati jedhanii yeroo baay'ee hin dubbatu. Nama kana namoota hamma du'an kana keessa artiistii Oromootiif abalutu ajjeese jedhamee mana murtiirra dhaabbatee hin beeku. Uummanni keenya namni akka namaatitti namuma ta'uudhaaf namni nama ajjeese yakki raawwatame tokko yoo ta'u namoota kana hundumaaf iyyuu dhugaan tokko hin bahin maatii isaaniitiif ijoollee isaaniitiif akka hin ta'in hafaa jira. Kunis immoo haaluma wal fakkaataadhaan deemaa jira. Kanarratti dhuguma murtiin dhugaa manni murtii namni yakka qoratu namni akka ilmi namaa hin duune mootummaan nageenya uummataa eegu waan kana arguu dadhabeeti immoo maaliif ajjeechaan namoota hamma kana hundarratti raawwatame otoo ifan ta'in otoo abbaa hin argatin hafe jettee yaadda akka keetti? Ani ajjeechaan kun Haacaaluun du'eessi Haacaaluu booddee nammeeqatu wareegameera. Ajjeechaa Haacaaluu booddees nammeeqatu wareegameera. Iyyi har'aa kun Haacaaluuf maaf du'ee toon ta'ini iyya ilmaan Oromoo maaliif du'u iyya nurraa dhaaba ajjeechaa nurraa dhaabaadha iyyi keenya ammaa kun. Maalinni kan kanammoo fidee amma ammaatti murtii tokko malee waa tokko malee amma ammaatti itti fufee kan ajjeefamaa jiru ilmiin Oromoo tokkummaa dhabuufiin tokko yoo iyyee tokko narkisa duubatti tokko yoo iyyee tokko narkisa duubitti ganaayyuu immoo kan kana caaluu nutti fiduu danda'a. Walirratti ilaaluu kanadha kan kanaaf nu gahe. Walirratti ilaalutu murtii Oromoo dhabsiisee haqni Oromoo dhugaan namni du'ee akka murtiin arganne kan taasise Oromoon tokko ta'uu dadhabuurraa kan jedhudha. Egaa ajjeechaan amma Haacaaluu irratti raawwatame akkuma ati beektu akkuma addunyaan beeku Haacaaluun kan rukutame namoonni tokko naannoo sa'aatii tokko akka Itoophiyaatti jedhama. Haacaaluun rukutamee lafarra gangalachaa ture. Namni bilbilee mana yaalaatti yookaan qaama poolisiitti iyyuuf yookaan immoo birmachiisuuf dhabame sa'aatii 3 irratti bilbilamee Haacaaluudha rukutamee jira kan jedhamu hiriyaasaatti himame jedhama. Sa'aatii 3 booddee gaafa hiriyaan dhaqee lookeeshinii lafa inni jiru argee gaafa bira gahu Haacaaluun akkuma mana yaala gahee ni boqote jedhama. Kana hundaaf Haacaaluun baay'ee lafarra gangalatee dhiigni isaa baay'ee dhangala'ee hamma kana guutuu dhaabbatanii ilaalaa turan jedhama. Dhuguma hamma kana namni yoo iyyuu baatellee namoonni bakka sanatti argaman rasaasni dhuka'ee yeroo argan yeroo dhagahan namni hin birmata biyya keenya keessatti. Dhuguma Haacaaluun waan kana waan tasa ta'e yookaan immoo waan namni hin beekne illee yoo ta'e akka carraatti illee yoo ajjeefame ta'e namoonni naannoo sana jiran maaliif bilbilanii akka ambulaansiin naqu akka poolisiin naqee waan kana lubbuu isaa baraaru maaliif hin godhamne jettee yaadda yookaan immoo waan kana irratti namoonni achi jiran kun dhagaanii callisan moo hin dhorkamanii akka namni tokko waa tokko hin goone dhorkaman jettee yaadda kanarratti? Laali Haacaaluun rasaasni miti waa meeqa turre bu'eeyyuu Haacaaluun nama gangalatus miti. Kuni xinneessuu Haacaaluu xinneessuudha. Haacaaluunis hin gangalatu rasaasni dha'uu miti hin barbaade yoo ta'eyyuu Haacaaluun hin falmata malee lafarraan gangalatu. Kuni gadi xinneessuudha. Laal walabummaa Awurooppaa keessa jirta waan ta'eef waa'ee ambulaansii beekte malee hidhamaa tokko yookaan mucaa xinnoo yoo seenaa mucicha isaa waggaa 5 miilarraa kutan sana yeroo rasaasaan rukutan sanaati obbo Adaadaa isaatti yeroo himanii mucaa mana kimitti hin geessine akka waan gatanii tokkotti dhamte mucaatti iyyuu himan. Mootummaan miidhee miti dhukkubsatteeyyuu sirnaan mana keessatti ambulaansii waamuun hin jiru. Akka biyya kanatti aadaa waan ta'eef malee biyya keenya keessa hin jiru waan akkasii.
Tokkoffaa immoo ilma Oromoo tokko ajjeesanii reeffa lafatti gatamee hanga nama du'e galgala kaasuun hambarame. Kanarraa waggaa 5 waan akkasii dura mucaa xiqqoo tokko mucaa barataa hiyyeessa tokko mucaa mana barumsaa deemu rasaasaadhaan dhahamee lafatti kuffifame. Dhiigni isaa lafarra lola'ee gurbaan sun naannoo sa'aatii 5 ganama keessaa akka Itoophiyaatti rukutame. Halkan sa'aatii 11ttidha. Hammaatiin reeffa isaa achi fudhateesuma immoo miidiyaa irrattis margitu kana Dambidoollootti reeffa mucaa keerra ajjeesanii mucaa keerra taa'e kan jedhamedha. Kun waan tokko waan haaraa miti. Dubartii da'umsaaf otoo deemaa jirtu rasaasaan dhaamtee biyyatti du'uudha. Ajjeefamaa jirtudha. Kun Haacaaluu fi erga ofii balleessamee ka'amee ambulaansii mitiiti namoonni naannoo sana jiranii dubbachuu hin danda'a. Haacaaluun immoo lafarra hin galatu. Kuni xinneessuudha. Galatoomi egaa mee waanuma kanaan wal qabatee eeguma mana yaalaa geeyyuu turtii sa'aatii 4 booda kan inni gara Ambootti akka deemamu kan murtaa'e. Rasaasni isa keessaa bahuu fi hin baaneen iyyuu addaan wanti baafame hin jiru amma ammaatti. Kanarrattoo yaada maalii qabda? Mee wanti kun akka nama tokkootti akka artistii tokkootti yeroo waan akkasii dhageessu namni kun sa'aatii 4 turtii sa'aatii 4 jidduutti maaltu geggeeffama jettee yaadda? Qorannoo akkamiitu geggeeffamee namni kun akka deemee awwaalamu kan taasifame kanarrattoo wanni garaasi nyaatu yookaan immoo wanni sitti dhaga'ame jira? Duuna Haacaalumaan ana mitiiti. Haacaaluun anaadha isaa kan abbaa isaa miti. Kan hunduma keenyaati. Hundumtuu Haacaaluu irraatii fira dhiigummaan hin qabne jiru. Dhiiga keenya waan ta'eef baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif natti hin dhaga'amu? Rasaasa immoo takka ittiin dhaanii ba'ee rasaasni ba'ee keessa taa'ee kana booddee Haacaaluun nutti hin deebi'u. Inni kun baasanii dhiisanii Haacaaluun utoo rasaasni keessaa ba'ee Haacaaluun lubbuun isaa hin deebi'ateeti. Har'ayyuu dhaqamee keessaa baasama. Garuu Haacaaluun takka darbeera. Kana hundumaa miidhaa kana immoo an godhamu immoo maayinni sammuu nama miidhu jedhamee jira. Kun waan baramedha. Walabummaa Awurooppaa waan jirtuu fi rakkoo biyya sana keessa jiru ati jaan hin argine. Ani sirnaan gatiin argeeruu fi isayyuu dhabneerra. Rasaasni isa keessa taa'ee ba'ee seenaaf iyyuu haa ta'u. Galatoomi. Waan kanumaan wal qabatee gaaffiidhuma kanatti aanu egaa wanni kun mootummaanis godhee abbaan fedhes godhee namni qaamni fedhe yoo haa godhu godhame jedhamee eeggii fudhatame. Fakkeenyaaf obbo Ida'oo boruu waan haasaan qabu wanni isaan jedhanii haati koo duutee akka hin awwaalamne guyyaa 15 reeffi mana taa'ee Finfinnee keessatti kan jedhu kanaan dura miidiyaa irratti himanii turanii haadha isaaniiti nama biraa miti. Waanuma kanaan wal fakkaatu Haacaaluu irrattis akka inni Finfinnee keessatti hin awwaalamne waan godhametu jira. Finfinneen kuni jiraa keenya iyyuu jiraa keenyas hin barbaaddu du'aa keenyas baachuu hin barbaaddu kan jedhu Oromoo hedduutu mufii kaasaa jira. Finfinnee keessatti Haacaaluu yoo awwaalame yookaan immoo bakka isaaf malutti bakka goonni awwaalamutti bakka namni seenaa qabutti yoo awwaalame sila mootummaan Oromoodha. Warri biyya bulchaa jirru kun nuti Oromoodha Oromoof hojjenna kan jedhu keessatti seenadhuma isaaniitiif iyyuu yeroo jalqabaatiif bakka seenaa qabutti Oromoon awwaalame abaluudha jedhamee akka ka'uuf iyyuu gaariidha ture. Kana hundumayyuu hin feene kunoo akkamitti ilaalta Finfinneen kun ammayyuu gaaffiin Finfinnee Oromoon Finfinneen handhuura keenya jedha. Finfinnee keessatti garuu Oromoon kamiyyuu akka awwaalamu eeyyama nafxanyootaatiin malee hin ta'u. Kanaaf akkamitti ilaalte dhimma kana hoo? Ani dhimma awwaasha Haacaaluu kana haa ta'u ammaaf awwaalameera. Guyyaan hin darba walabummaa dubbiin Oromoo kun akkasitti nafu. Maali soo ta'e amma kana gabbartee dhiigni Oromoo sun mataasaa ol iyyata waaqatti. Gaaf tokko taanee dhaabanneetu Haacaaluun biyyittii falmataa du'e lubbuusaa dabarsee kan inni kanaaf. Biyyittii kana keessatti Haacaaluun siidaan maqaa isaadhaan yookaan biyyittiimti kun iyyuu akkuma Hawwii Tazarraan jette Haacaaluutti baratti jijjiiramu hin maqaa Haacaaluutti. Kanaafuu achi yoo adeemu Amboos dhaqee awwaalamu Finfinneettis awwaalamu eessattuutu awwaalaniyyuu ani homaa natti hin fakkaatu. Guyyaan awwaashii Haacaaluu hin qaqqabne waan ta'eef. Ammaaf garuu Haacaaluun hin aarfame malee hin duune hin wareegame. Dhaqees abbootii isaa Maamo Mazammir fa'aa bira dhaqee Jeneraal Taaddasee Birruu bira dhaqee
waaqoo guutuu bira dhaqe. Kanaafuu Haacaaluun hin wareegame malee hin duune. Guyyaan awwaashisaa immoo gaaf tokko Oromoon tokko ta'ee bakka itti filatanii bakka Haacaaluuf malu achitti awwaalame. Har'a garuu du'aa Haacaaluun anamma yaadumatti nagaafannaanis itti dubbachaa jira malee walabummaa hin amanus hin fudhanne sammuun kun hin duune Haacaaluun jira. Galatoomii egaa Haacaaluun dhugaadhaa hin wareegamnee jiraataa bara baraati nama seenaa qabu nama biyya isaaf falmatee mee Haacaaluu gaafa jalqabaa Haacaaluu wajjinii wal argitan yookaan immoo Haacaaluu akkamitti beekta? Haacaaluu akkamitti ibsitamee uummata Oromootiif? Haacaaluu akkuma artistii tokko bakka waltajjii ta'e tokkotti hin argee guyyaa jalqabaa yeroo sana mucaa xinnoo tokko reefuma yeroo kaasittii isaa baasate sanadha. Achi waltajjii garaagaraa irratti argeera. Kana Haacaaluun yeroo dabalaa dameen du'e tiraanspoortii hunduma isaa reeffa dabalaa damee akka kabajaadhaan gara biyya isaatti kan gadhu Haacaaluu Hundeessaa. Gara biyya isaatti reeffa dabalaa damee geesse waliin geessine. Ani Haacaaluudhaan gaarummaa isaa malee mucaa ajjeefamuuf itti karoorfamee ajjeefamu sanuu karooraan nama ajjeefamu an nama akkasii Haacaaluuf kun hin malu. Haacaaluun nama akkasii miti. Haacaaluun baay'ee miskiinadha. Hiyyeessa meeqa gargaara. Yoo namni gaa'illi isaa yoo jeeqame gaa'ila nama meeqa hankufee jige Haacaaluun ol qabeera Waaqayyo wajjiniin. Rakkoo namaa bira nama dhaabatudha Haacaaluun. Akkasittan beeka. Nama biyya keessatti baay'ee rakkateeru. Waan inni barbaadu. Yoo barbaade gara biyya alaatti, yoo barbaade biyya keessatti hanbeelee nyaachisee, dheebote obaasee, handaare uffisee Haacaaluun abbaa nama meeqaa? Abbaa nama meeqaa? Haacaaluun abbaa ijoollee sadii miti, abbaa hiyyeessa meeqaadha. Kana Haacaaluu akkasittan beeka. Yaa galatoomii egaa wanni godhan hin jiru hundumti keenya biyya irraa uumamnee gara biyyeetti deebina. Du'a nafanii garuu seenaa namaa seenaa akkasii qabaatanii du'uunis waan tokkodha. Jiraataa bara baraati. Namni akkuma walaleessaa Lataa Qananii jedhee warri du'e warra lubbuun jiru warra saba isaa ganee saba isaa dhiiga dhangalaasu jedhee walaleesse. Egaa Haacaaluun jiraataadha. Onnee uummata Oromoo keessa jiraataa, onnee keenya keessa jiraataa. Yoomiyyuu amma nuti gaafa duunutti nu keessaan dhabamu. Egaa Haacaaluun akkaati amma ibsitu kanatti dabalaa damee yeroo inni miidhame yookaan immoo yeroo inni baddalame walumaa galatti galii kana kan ittiin inni biyyatti galee boqotusiisatu godhee baasii mataa isaatiin jechaa jirta. Kana malees immoo gaa'elloota namoota wal dhabaniin araara buusuu irratti namni yoo gara inni kallattii barbaaduun gargaarsa gochuurraan kan hafe waan biraa Haacaaluun hin beeku. Namoonni hedduunis immoo Haacaaluu jechuun waraqaa qulqulluudha, waraqaa adiidha, garaan sawaa tokko hin qabu, Oromoodhaa fi arjaa jaalala kan qabudha. Egaa mee amma kanarraan wanni gara fuulduraatti Haacaaluu Hundeessaa irratti wanni raawwatame kuni Haacaaluu yeroo jalqabaa miti, yeroo baay'ee aggaamanitti godhame. Haacaaluudhaaf namoonnis akka dhuunfattis haa ta'u akka mootummaattis haa ta'u kanaan dura yeroo Haacaaluu irratti aggaammi yeroo adda addaa godhame sana maaliif eeggamsi yookaan immoo namni gaardiin akka Haacaaluudhaaf hin godhamne maaliif waanuma kana karoora kanatu jiraaf dhiisan immoo namni iyyuu homaan godhu jedhaniitu dhiisan jettee yaaddaati? Ani kana walabummaa jechuunis ati mootummaa biyya sanarraati Haacaaluu fi gaardii qacarrettee eeguun sirna inni qacara jettee eeguun sirraan eegamu. Haacaaluun immoo naannoo Oromiyaa keessa oote kophee isaa baasateetu miillaan deemiti. Oromoo fuudhee mataatti baatee deemsisa malee Oromoo keessatti akka waa tokko Oromoo keessatti akka waan taane dhibbatti of amana Haacaaluun. Gama biraan immoo gaardii Oromoon isaa jira ture. Ilaallatameetu Haacaaluu taggaamamee ilaallatameetu balaan kun kanarra bu'ee gama isaaniitiin akkamitti Haacaaluu fi gaardii qaxaruu mitiiti.
yaadamu waan yaadamnedha kun. Yaa waan kana kaasee fi Haacaaluun nama isaan yeroo gabbahanii akka bo'aa jiranitti argaa jirra. Shimallis Abdiisaas, Taakkalee Uumaas, Piraayim Ministeerii yookaan immoo Abiyyi Ahmadis akka isaan jechaa jiranitti kanarraa ka'een wanti nan aggaammiin irratti godhamaa ture mucaa kana akka inni magaalaa keessatti konkolaataa oofne yeroo baay'ee fuuldura dhaabbatanii yeroo baay'ee immoo innis na duuba deemanii na hordofaa turanii kan jedhus gara miidiyaatiin himateera gara obboleeyyan yookaan immoo hiriyoota isaattis himachaa ture. Kanarraan kan ka'e har'a boo'uun har'a fakkeessuun bu'aa maalii qaba? Oromoodhaan guyyaan halkan jechuun hin fakkaatu. Wanti amma haasa'amaa jiru kun kan jedhu irratti kan akkamitti ilaaltaa? Atis otoo ta'ee biyya keessa jiraattee saba kanaa fi dhabdeettaa hojjetteetta rakkoon amma Haacaaluu mudate siinis mudachuu mala waan ta'eef. Kanaaf warra har'a lubbuun jiraniifis immoo fakkeenya gaarii ta'a, barnoota gaarii ta'a. Kana hundumaa fi waan nuti irraa dubbachuu barbaannu. Isa dhabneerraa isa gara fuulduraatti maalirraa barannaadhaaf. Maaltu godhamuu qabaadhaaf. Namni tokko lammii biyya keenyaati, lammii uummata kanaaf dhaabbanne eega jedhame kuni maaliif hin godhamne kan jedhu irratti akka ati xiyyeeffattee deebistu fani. Kanaaf natti ulfaata kana jechuun maaliif mootummaa sanarraati artistii Oromoo beekama. Mootummaan biyya sana artistii Oromoof mitiiti. Nama kan mataa isaanii kan ta'eefidha isaan eegumsa godhan malee nama hin barbaanneef eegumsa hin godhan dhibbatti kana amane atis. Garuu tokkummaa barbaachisa gara fuulduraatti wanti kun akka hin deebineef. Amma artistoota qofaa miti dubbiin kun an xiyyeeffate. Otoon biyya jiraadheeti ani mataa koo har'a toon ta'in jechuudha. Haacaaluudhaan iyyuu awwaaluuf hin qaqqabu. Dura ture waan maaliif akkuma Haacaaluu kananis nan dubbadhan ture. Oromoo maaf akkas ta'a jedhee tan fuuldura nan dhaabadhan ture. Ani immoo bakka itti jiraadhu hundumtuu waan beekuuf balaan narra ga'uuf ani salphaan ture. Kanaafuu gara fuulduraattis dubbiin kun ammatti fufa. Ittuma fufa maaliif Haacaaluun du'e ani ajjeechaan ilmaan Oromoo irreecha irratti dhaabata jedheen. Irreecha booddee Oromoon tokkittiin hin du'a jedheen. Ammi kun namni beekamaa ammi kun yeroo akka baalaa yeroo gadarcha'u. Cirraash dhufee asirratti Haacaaluudhaan amma ajjeesuun. Haacaaluun du'ee ka'ee Haacaaluun maaliif boo'ichuma Haacaaluu kan ba'ellee meeqatu ajjeefame Finfinnee keessatti intarneetii irratti argiteetta. Ammas itti fufa. Itti fufa. Kana waan tokko duuba irratti wanti Oromoo fi waan tokko gadi sirraa jira jettee yaadi walabummaa. Ittuma dhufaa jira. Itti dhufa. Galatoomii deebii bareedaadha. Wanta kana wanti kaasee fi ajjeechaan akkasittiin lammii Oromoo irratti yookaan immoo ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatame kuni Oromoo mataa gadi qabachiisanii Oromoo jilbiiffachiifnee gara fuulduraatti waliin jiraanna jechuu taasisa moo akka Oromoon anaannatee waan qabe kana waan itti jiru kana galmaan gahatu taasisa. Wantoonni akkasii yeroo raawwatamu namoota warra yakka kana raawwatan keessaa illee namni tokko gabbahee wanni kun sirrii miti yaadaan wal injifachuu qaba namni yaada isaa ibsateef ajjeefamuu qabu kan jedhamu irratti illee wanni kennamaa jiru hin jiru wanni godhamaa jirus hin jiru. Kuni Oromoo garamitti oofala jettee yaadda? Artistii Oromoo garamitti kallattii kam qabsiisettee yaadda? Maaliif namni tokko waliin jiraannaa walirraa dhalannee walirraa fuunee maaloo jedhee haasa'a. Yaada kee hin ibsattu yeroo siin jedhee si ajjeesu ajjeechaan kun yaada seenaa kanaan dura barreeffamee jiru kana mulquu danda'a moo uummata amma jiru kana jilbiiffachiisee akkuma sangaadhaan qotanitti ittiin qotachuu danda'u itti yaadda? Ilaali. Haacaaluun mucaa Ambooti dhalataa Ambooti. Haacaaluun yeroo ajjeefamu kana yeroo wareegamu kana uummata Amboo qofaa miti hamba eegatte. Oromiyaan bakka jiruutii ka eeggatte. Biyya keessas kan jiru, biyya alaa keessas kan jiru hundumtuu walii galee ka'e. Innamma walii galee ka'e kun qabsoodhaan keessattuu uummanni diyaaspooraa walii galee waan baay'ee hojjechuu kan danda'u uummata diyaaspooraadha. Maaliif biyya firiidamii keessa jiraatu waan akka barbaadde yoo dubbatte namni rasaasaan si dha'u hin jiru, kan siidhu hin jiru.
Uummanni diyaaspooraa waan guddaa hojjete uummata isaa biyyaa gargaaruu danda'a. Ajjeechaan Haacaaluu kun immoo Oromoo tokko godhee bakka jiruutii kaasee tokkummaadhaan Oromoo tokko godhee gara fuulduraatti fida jedhee tan eega malee du'a Haacaaluu qabatee Oromoon jilgeeffateetu akka sangaa qotee hafa jechuun abadan jedhe Jawaar Mohaammed iyyuu waan hin yaadamne. Haacaaluun du'eellee saba keenya tokko godheera. Haacaaluun du'ee dhiiga Haacaaluu kanaan Oromoon bilisoomuu qaba. Galatoom mee warra ajjeechatti amanu kanaafoo yaa dhaamsa maalii qabda akka nama artistii tokkotti? Ati amma fakkeenyaaf quuqama saba keetii, miira saba keetii bifa walalootiin, bifa diraamaatiin, bifa fiilmiitiin, bifa adda addaan ibsita. Warra nama ajjeesuuf, warra yaada kee kana fuuldura deebii yaada keetii kennuu dadhabuurraan warri waan kana hojjetanii fakkeenyaaf akka jabduu yookaan immoo akka waan gaarii hojjetanitti warra laalantu jira. Warra kanaafoo dhaamsa maaliidha yookaan immoo ergaa maalii qabda? Ani namoota warra du'a namaa irratti gammadanii ama feesbuukii maannoo intarneetii kana irratti nan argaa warra ilil jedhan baay'een isaanii jiru. Isaaniin akka dhukkubsatoota tokkotti hin ilaala Waaqayyo sinaa maaruun jedha. Maaliif kaffaaloo beektoo ta'e bara Mallas Zeenaa miillaa cite bara Mallas Zeenaa lubbuudhaan jiru ilmaan Oromoo beektota Oromoo baay'ee lafarratti miti lafa jalatti hidhamanii hal lubbuudhaantu jiraniitu bakka isaan bu'an ani hin beekne bara Mallas jirudha beektaa miidhaan guddaan nurraan ga'e. Ani jechuun haa ga'u iyyuu malee sakkammaa kanaa miti ammallas qixii qaba. Ajjeechaan Mallas paarlaamaarra taa'eetu qoosaa dubbatee warra paarlaamaa keessaa kolfisiisee warra lafa taa'ee televezyiiniidhaan ilaaluun nuunis nu kolfisiisee saba keenya jalaan ajjeesa. Akka kana adda addatti dhufee addatti nutti hin buune. Yeroo Mallas Zeenaa boqotan sana Oromoon mana isaatii dhalli tokko jalaan hidhamiin an barataan tokko kan jalaan ajjeefamiin an jalaan waa meeqan hin taane garuu Oromoon sana hundumaa garaa isaatti qabatee du'eera farda fe'atee farda garmaamsee dhufeetu kabajaadhaan du'a Mallas qaqqabee deebi'e. Garuu du'a artistii tokkootiin inni kaan ba'ee bakka kana maal hin jedha warra akkasii kun dhukkubsatootadhaan jedha Waaqayyo sanaa maaruun jedha. Lammata immoo nuti ilmaan Oromoo biyya alaa irrattis warri jiru inni biyya keessa jirus gaddaa Haacaaluu ibsachuu hin dandeenyu. Hiriira dheengadda kan baane Haacaaluun maaliif nu jalaa du'e Oromoo maaliif ajjeefama ajjeechaa nurraa dhaabaadha nuti jedha. Inni kaan immoo namoonni muraasni namoonni tokko ba'aniitu iyyan taane jechan taane jechuun dhala nu jalaa du'e. Haacaaluun ikkoo dhala abbaa obbo Hundeessaa boonsaatoon taane dhala abbootiinsaa Alii Birraanfaa maal jedhu abbaansaa. Gadda isaanii kun namni yaadeeru hin jiru. Gama artiidhaan abbaa qaba mucaan. Gama artiidhaan obbolaan qaba. Obbolaan nuti gaddaa Haacaaluu ibsachuu hin dandeenyu. Haacaaluu mitiiti warra Haacaaluu wajjiniin du'aniif. Ani waggaa 6 darbeera uffata gurraachaan uffachuun qabe. Erga Oromoon du'uu qabeeti uffannis natti narraan bareedu nyaadhes natti hin tolu jedhe sirba Haacaaluu anaaf natti fakkaata. Gaddaa Haacaaluu maaliif ibsattan jedhamne amma kana namni akkasitti ba'ee iyyuu kuni maal otoo rasaasni harka jiraateeti bakka jiru tokko keenya adda keenya kan nu kennuuf duubatti hin deebi. Gadda keenya ibsachuu hin dandeenyu hannamaayyuu deemneen gaddina'u. Dhala keenya Haacaaluun obboleessa keenya mucaa keenya Haacaaluun ani beeku ani dhugaansiin jedha guyyaan jalqaba san arge Haacaaluu ati mucaa kooti si ammadheen si bira taa'a jedhee tan mucaa ofitti qabee waliin taa'ee naasa'a. Ammas Haacaaluun akka mucaa kottan ilaala malee ani Haacaaluun nama guddaa akka nama guddaatti akka abbaa ijoolleettuun ilaalu. Dhala keenya mucaa keenya nu jalaa du'e gadda keenya ibsachuu hin dandeenya. Ansaaniyyuu itti darbineen gaddaa ture. Injiinar Simmanyoon yeroo inni du'an baay'een gadde. Maaliif nama waan ta'e akka nam tokkotti warra akkas ba'anii maaliif gadda ibsatanii hooyitaa sirraan ba'anii piitishinii walitti funaanu nama biyya ambaa keessa jiru yoo ta'e wal gargaaruu qabna malee nama biyya ormaa keessa jiru maaliif nama mudateera piitishinii walitti funaanan. Ani balaa Oromoon ta'e balaa alaabaa mana keessan kaa'uudheef mooraa baqataa keessa yeroon ture kanatti kasasamee akkam biyyatti dipoorti ta'u
amma kana dirasiin irratti deemsifame ture garuu jarri immoo hin beeku yoo biyyatti deebite maal akka taate eenyu bira balleessaan akka jiru beekanii na gargaaraniitu isaaniin narraa callisiisan. Amma gidduu kana biyya kana keessatti yeroo hiriirri ba'ame namni wajjiniin ba'ee jira. Hamaa waan dubbate hin qabu namni suni amma piitishiniin irratti funaanamaa jira. Ani maaliif piitishiniin funaanu sunis nama fayyaa akkamii akka ta'e hin beeku. Waaqayyo fayyina isaa kennuufi kunoo sargaa jiru Haacaaluunis waan dubbate hin qabu. Nagaa kanneen gadda hordofeera. Jechi kun nama jeesisa taanaan akkas taanaan atis bakka teessutti eeggadhu argamu. Garuu baay'een gadda. Warra gadi ba'anii akkas ta'anii satti baay'ee gadda. Gaafachuudhaaf deemuyyuu gaaffii si gaafachuu deemuu kaaste waa'ee artiistota irratti si kaastee jirta. Sanumarra deebi'ee si gaafadha. Haacaaluu jechuun waahillan Haacaaluu ammallee gadda isaanii ibsachuu hin dandeenye akkasumatti maatiin illee kanumadha. Qophiin tokkollee qophaa'ee miidiyaan Oromoos cufameera. Warri Oromoo ta'an hundumtuu jaarmiyaa siyaasaa keessa kan jiranii fi kan hin jirre sababii Haacaaluutti namoonni hedduun mana hidhaa keessa seenaniiru. Kanaafoo kuni mataan isaa namoonni du'a kan biraati Oromoodhaa fi akkuma Haacaaluun Oromoo jalaa du'e yookaan immoo wareegama qorqabbii Oromoon kaffalaa jira. Lubbuu ijoollee 200 olitu wareegame kan jedhamu odeeffannoon hin jira. Kana malee qorqabbiin Oromollee du'ee jira. Miidiyaan Oromollee cufameera. Bakka itti ofiidhuma isaaniif illee gadda kana artiistootumayyuu walitti dhufanii warra waan kana yaada isaanii dabarfachuu barbaadan akka hin godhamne iyyuu ugguramaniiru kan jedhamu yookaan immoo dhorkamaniiru kan jedhamutu jira. Inni kunoo dabalataan maalidha? Atuu jetteetta Mallas Zeenaawiyyuu Oromoon bahee awwaale nama du'etti Oromoon haaloon qabatu kan jedhu qabda. Kanaafuu isa kana akkamittiin uummanni Oromoo warra akka keetii kana gadda ibsatanii fi yookaan immoo warra viidiyoo kee kana daawwataniif immoo mee waan kana irratti maalidha? Akkamittiin akka gadda isaanii ibsachuu akka danda'an warri biyya keessa jiran karaa yeroo fi yookaan immoo akkamitti akka ta'e yoo yaada kee nu kennite kanarrattis baay'ee gaariidha. Walabummaa asirratti artistoonni amma yeroo Taaddasaa Cuqqeen du'essi artistoonni baay'ee yeroo Admaasuu Biraanuu du'essi weellistoonnis ijoolleen diraamaa hojjetanis deemaniiru. Walumaa galatti artistii kan jedhame yeroo du'u yoo xiqqaatellee artistoonni akka keessummaatti dhiyaatanii waa'ee gaarummaa nama sanaa odeessu. Ana caalu kana gaarummaa caalu Oromoon beeka waan ta'eef odeeffamees odeeffamu dhiisee simnoo rakkoon qabu garuu artistoonni ba'anii awwaallachuu hin dandeenya akka ilaalutti jechuudha. Laaleera si'ee namoota muraasa warra weellistoota malee ani artistoota warra diraamaa hojjetanii Haacaaluun immoo hunda wajjin iyyuu jiraata. Hundumaa wajjin walii galee nama jiraata. Gama diraamaattis hiriyoota baay'ee qaba. Gama warra kanaattis warra sirbanittis jechuudha. Garuu namoota sana keessaan nagarree awwaashisaas baay'ee ilaaluuf humna siin godhanne wanni hin jedhamneefi artistoonni ba'aniitu firiidamiidhaan awwaaluu mitiiti waa'ee isaa dubbachuu iyyuu miti awwaaluu iyyuu hin dandeenya. Ilaa walabummaa rakkoo maaltu jira beektaa biyya sana keessatti Haacaaluu gaa abbaan ajjeeses walii isaan beekamti miti. Asumaachee hundumtuu inni tokko dubbataa inni tokko dubbataa yeroo namni akkas ajjeefamu kana yeroo baay'ee wanni baay'ata. Hunkuraa wayii dubbii hunkuraa wayii baay'ata. Abbaan ajjeeseera. Ajjeefamee mitiiti. Andur nan beeka. Abbaan koo mana hidhaa yeroo galee yeroo abbaan koo hidhamu nama nu beekutu nu wallaala beektaa. Nama si beekutu si wallaalaa si baqata. Kana mitiiti jechuudha. Nimmoo ajjeechaadha addunyaa irratti dubbatameera wanta baay'ee duubaa waan qabatee dhufu kanarratti namni keenya argamu walittuu siiquyyuu hin sodaata maaliif lubbuu isaa. Ani yuutoon biyya jiraadheeti yookaan hin jiru bakka lubbuudhaan ani hin jiru. Garuu awwaasha sanarratti nan argama jedheen dhibba hin dubbadhu maaliif ijoollee qaba anis ani hin beeku gaa kun baay'ee rakkisaadha biyya keessatti ati biyyarraa erga baatee qopheettan argine. Kun biyya sanatti maatiin siyaasaan hidhame akka bineensaatti ilaalama akka qoraattiitti baqatama.
dhufeellee namni si dubbisu waama tokkollee si gargaaru barbaada. Waa tokko abbaatii dhamee ijoollee kanamee nan gargaara jedhe garaa kiyyaadha. Garuu dhufee si gargaaruu hin danda'u. Hin sodaatu. Du'a samma kanaa ga'u mitiiti hidhaa xinnoodhaan illee ani argeera. Yeroo abbaan kee hidhamu, yeroo obboleessi kee hidhamu, gama siyaasaa waa tokko yeroo ka'u nama si beeku si baqata. Nammaa kun waan guddaadha. Egaa wanti baay'ee waan Oromoo kun haasaameen numu waan kana hundumtuu raawwatameera akka waliigalaatti Oromoon maal gochuu qabaa, gaddaa amma qabnu kana garamitti hiikuu qabnaa, garamitti qajeeshuu qabnaa, akkasuma maatii Haacaaluu fi ijoolleen Haacaaluufis immoo maal ta'uu qabu, eenyu waan kanarratti Oromoon maal gochuu akka qabu goofandiinis banamee jira, arginee jirra. Mee kanuma irratti akka nama artistii tokkootti goofandii sanarrattis namoonni si beekanii namoonni si hordofan jiru goofandii sana wajjiniin waan kana hin maxxansina viidiyoo kana hin maxxansina. Kanaafiyyuu mee sanarrattis dhaamsa qabdu, dhaamsa irraa maayii yookaan immoo dhaamsa dhumaati qabdu carraassii kenna. Kana dhaamsa kana dhaamiti jechuma asumarraan goolabna. Isa goofandimii seette kanaa fi waan godhamuu qabu ati keessaan waliin dubbannaa rakkoon qabu. Waa'ee ijoollee Haacaaluu immoo gamaalan jedha Waaqayyo isaanaa jajjabeessu jechuuf ijoollee waa tokko hin beekan. Gaddi mana Haacaaluu mana maatii Haacaaluu irra bu'ee gaddan isaanii qofaa miti. Hunda keenya irra bu'ee Waaqayyo isaanaa jajjabeessu. Asirratti waan dubbachuu danda'u. Waaqayyo isaanaa jajjabeessu maatii Haacaaluu. Maatii Haacaaluu qofaa miti hundumtuu maatii keenyadha. Waaqayyo isaanaa jajjabeessu kana bichaan jedha. Egaa daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaa addaa kan dhimma artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti qopheessinee asumarratti xumurree jirra. Artiistii amartii Hayileyesuus yookaan immoo Mestawuti Hayileyesuus waan gaaffiif deebii nu faana gootee galatoom jenna. Siinis rabbi si haa jajjabeessu uummata Oromoo maraa. Egaa sabrii fi jajjabina isaa irra deebinee rabbi isiniif haa kennu jenna uummata Oromoo maraa fi akkasumatti ijoollee Haacaaluu fi maatii Haacaaluu hundaanii. Digani gara sana gara digamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Qotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa ogalaaleetiyaa qorra baraan dadhabee morma kee jalattannee.
yooman dhufeesi akka ansirraa fagoon jira. Maalan jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga yaani kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan ormaa abdatee yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Gara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan bahuu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baatan jaraay. Farda siidaa katanii siidaa dabalee suuri. Hoogganaaneetiyaa hirkaan nu daangeessanii barrii ture buulee. Hoogganaaneetiyaa waddeessi jiraa gubee amboorraa calaqqiisi. Hoogganaaneetiyaa narraa fagaatte jedhee si yaaduun kiyya yoo mafe. Mada nafe aga dane mada nafe caccabsee na nyaatee lafee. Anin jiru aga dane anin jiru kukkutee na nyaatee ture. Cuwaa jetti simbirroon halkanii aga dane cuwaa jetti simbirroon halkanii. Nama garaan dhaane ilmamuun arganii aga dane maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee jira. Kotee nami ciisanii darbatee yaga yaani kotee nami ciisanii darbatee. Rafeen buluu namni waan ormaa abdatee